Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo kan dhiyaa kan bahaa kan kaabaa kan kibbaa bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin akka qabu jechaa Abdurriitich miidiyaa irraa barnoonni guyyaa guyyaan isin dhaqqaba. Abshir kara fuula duraattis waliin jirra waan ta'eef waan dandeenyu irraa barnoonni itti kan qabu hanga danda'anirraa walii qooduun aadaa keenya barumsa hordofaa warreen maatii Abdurriitich miidiyaa hin ta'in akka chaanaala kanatti dabalamtanii maatii Abdurriitich miidiyaa taatan kabajaan isin gaafannaa. Waliifis sheer godhaa. Laayikiin yeroo xiqqoo isin irraan fudhatu sakantii takka laayikii gootee sheer sabskiraayib gootee Abdurrii jajjabee isinaan Abdurrii wajjin fuuldurri reeffaan siinjaa kara barnoota keetiitti si oofa. Economics Grade 12 Chapter 1 Part 4 Mali unemployment amma maali galla mata duree keenya irratti unemployment haja'aniin jechuudha. Hojii dhabdummaa biyya teenya keessatti rakkoo guddaa kan fidaa jiruu fi fuula duratti illee biyya kanaaf illee kan sodaatafu jiru unemploymentidha jechuudha. Kunis maali challenge macroeconomicsiiti jechuudha. Challenge hanga qaban hedduudha. Challenge keessaa hanga dandeenye irraa tuttuinee kara chapter 2tti isin ceesifnaa konseptii waliin tuttuinaa na hordofaan isiniin jaa. Unemployment maali? Hojii dhabdummaa. A person is employed. A person is what? Employed if he or she spend some of his /her time working at paid job. Asirratti gaa wanti kun maali? Namni tokko yeroo isaa keessatti yeroo muraasa hojii yookaan hojii kafaltii qabu irratti yoo dabarse qacaramee namni tokko immoo hojii dhabee yookaanis qacaramee hojii barbaadaa ture yookaanis yeroof hojii hojjechaa yeroof hojjetullee ta'ee hojjetaa ka ture jechuudha. Gama biraatiin ammaas namni gosoota jalqabaa lamaan keessatti tokkollee kan humaa takkallee iyyuu hin qabne jechuudha yookaan akka sooramaa ta'ee kan hojii barnootaas baratee hojii qacarreetis dhabee kanneen hundaa'u irraa bilisa ta'ee kallattii hundatti kan jiraataa ture maali? Hojii dhabdummaa jennaan. Kun ammoo hojii kontiraataa hojjechaa hojii sila mindeeffamee irraa hojjetee jireenya isaa itti galagalu dhabee waan sila hojjetee ittiin hojjechuu qabuun hojii dhabee humni oomishaa baay'een maal taate qisaasamtee jechuudha. Qisaasamuun isii kun waan adda addaatiif lammii keenyaas saaxilee akka biyya keenyaatti keessaa Itoophiyaa keessatti waan ajaa'ibaati wanni kun jechuudha. Nama ajaa'ibsa. Unemploymentiin hedduu takka nama ajaa'ibsa dhugaa. Kana jechuun maali? A person is unemployed if he or she is not employed and has been looking for job or what? Is on temporary layoff. Hayyaroofu hin qabne jechuudha. Kun ammoo maali? Unemployed jechuudha. Not warra gartee hojii ala warra hojii qabanii walitti osoo hin madaallee not employed warra ta'an jechuudha. Isaan kuni on the other hand karaa biraan person who fits into neither of the first two categories such as full-time student or retire is not his labor force. Garte? Kana jechuun maali? Yeruma kana keessatti jechuudha amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf wanti ballachaa dhufee isa kana jenne kana jechuun amma namni tokko jechuudha. Gama biraatiin namoonni gosoota jalqabaa lamaan keessa hin jirre ka jenneen san jechuudha. Haala kamiin sooramaa ka'ee keessatti jechuudha hin galle humnaan hojjetee jireenya isaa keessatti kan jireenya isaa jijjiiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti umriin isaa waggaa 14 haga 60 katee dinagdee socho'aa jechuudha. Yookiin umrii hojii irra jiran jedhamee
kan beekamu jechuudha. Kanaaf hojii idilee yoo xiqqaate umrii waggaa 18 barbaada. Namni ammoo Itoophiyaa keessaa maali? 14 haga 60 ta'e dinagdee socho'aa yookaanis umriin hojii isaa maali? Jireenya irra jiran kanaa wajjin hojii isaatii wajjin wal dhabee achirraa ka'ee jechuudha. Ni ta'a baay'ee jireenya isaa kana jijjiiruudhaaf. Hojii idilee yoo xiqqaate umrii waggaa 18 barbaada. Akka seera hojjetaa Itoophiyaa keessattis jechuudha. Daa'imni umriin isaa waggaa 14 gadi ta'e namoota soorama bahan waggaa 60 olii ta'e fi kanneen dhaabbilee isa kanaa jechuudha. Fi saamuu amala sirreessaa keessa jiran hin haammatu. Ija maali? Ija dinagdeetii yoo ilaalle hojiin dhabummaan rakkoo dinagdee makroo kun jechuudha. Haaluma namoota miidhuun hawaasa bal'aaf baasii dinagdee qisaasawaa yookaanis rakkoo ta'aa dhufe jechuu biyya keenya keessatti. Akkamiin furama? Kun egaa haala amma nuti argaa jirru kanaan jechuudha. In this case akka keesii Itoophiyaatti jechuudha. Kun amma Itoophiyaan the population aged 14 haga 60 jechuudha. Termed as what economically active or of working age. Urmiin kun amma achirraa ka'ee taabaa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti hin ilaallatu garuu seera Itoophiyaa keessatti ammoo seera biyya teenyaa seera Itoophiyaa keessatti wanti kun 14 kaasee haga 60tti namni osuma niin hojjedha. Hojiin qabnes hojii humnaa labor forcein hojjedha jee osoo barbaade karaa adda addaatti taa'abuu jireenya isaa kana maal godhaa ni gaggeessaa jechuudha. Economically active or of working yet formal employment require minimum yoo xiqqaate jechuudha. Namni tokko hojii dhabummaadha jennee kan achi baafu akka seera Itoophiyaatti umrii waggaa 18ti jaa. Waggaa 18 ol humna oomishaati. Kana keessatti jechuudha Ethiopian labor law and the labor force does not include children. Hin hammatu jechuudha. Ijoolleen hammatu garuu asirratti isii hammachuu baatu ijoollee akkamii hin hammatu under the age of what? 40. Akkuma reefu jennetti umrii waggaa 14 fi jaarsolii over 60 olii jechuudha hin hammatu jechuudha. Namni inni ilaallatu labor force'inis jechuudha hojii humnaa irratti illee bobbeekan jiraachuu danda'u nama umrii waggaa 18 haga 45 gidduu jiru jechuudha. Kun beekamaadha. Form of economic point in what? Form of economic point is what? View unemployment is a macroeconomic problem. Kanaaf unemployment kuni macroeconomic kanarratti rakkoo tahee jira jechuudha. Affecting ammoo miidhaan isaa karaa biraatiin affect people must in what? In what? Directly and servely irra caalaan isaa jechuudha. Kallattumaanuu ummanni keenya miidhaan isaa irra caalaan maali? Unemploymentiidha jechuudha as keessatti jechuudha. Waggaa inni nu himu jechuudha. It is what? It has economic cost in border society. For example, 1 million of unemployment but willing work cannot find a job. Any economic resource are what? Unused. Gartee asirratti maal jee? Wanni rakkoo ta'e biyya keenya keessatti tokko kanuma jechuudha. Qormaanni guddaan maali? Fakkeenyaaf jechuudha wanti kun ammoo hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hojii dhabeeyyii ta'an garuu maali? Fedhii qaban hojjechuuf fedhii qabanii garuu hojii dhabanii baratanii lafa taa'aa jiran amma jechuudha. Yeroo ammaatu jechuudha nama hedduu miidhaa guddaa bakka rakkoo guddaa namni baratee fakkeenyaaf parasantaa Itoophiyaa biyya amma yeroo amma jiru kan keessatti parasantaa guddaadha. Wanti kun rakkoo guddaa fidaa jira. Kanaaf fakkeenya fudhattee jechuudha hojjettoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hojii dhabeeyyii ta'anii jechuudha kan itti ilaalamu turan. Example, million of unemployed but willing work cannot find a job. Economic what? Resource are unused. Waan itti fayyadaman dhabanii karaa itti deemanii hojii itti barbaadatan wallaalanii jechuudha. Barataniis hojii dhabanii ta'anii biyya tanaaf illee mataa isaatti illee rakkoo ta'aa jira jechuudha. Wanni kun gadi fageenyaa waan kana ilaaluu qabdu jechuudha isinis. Wanti kun maali? Namni hojii fedhii hojii illee ni qaba.
fedhii hojii osoo qabu jechuudha. Hojii argachuun yeroo hin dandeenyetti qabeenyi diinagdee itti fayyadamee hojii itti uummatus carraa hojiilee barbaadachuudhaaf itti hin jirretti jechuudha. Silaa carraa mootummaan itti hojii namaa uumutti hojiin biyya keenya keessatti baay'ee dhabamee hawaasa keenya illee baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kuni wanna itti ilaallee xiyyeeffannaa kuni ekoonoomiksiin rakkuma hawaasa keessa jiru kan gabbaasee siif himu jechuudha. Kuni jeneraal tiruudha wanti kun barnoota barbaachisaadha. Haala kanaan nama meeqaan rakkachaa jira? Justify. Humni oomishaa akkasii rakkoo keessa jira jechuudha. Hence in what? Hot. In other words, since one what? Aspect of economic performance in how well an economy uses in the resource and the worker are what? Economy main resource keeping the worker employed in the paramount in concern of what? Economic policy maker. Garde? Khana jechuun maali? Kun immoo kanarraa wanti amma kanarraa ka'uudhaan baasiin hojii jechuudha. Ilmi namaa baasiin hojii biyya teenya keessatti hojii dhabdummaan sadarkaa gadi aanaa imaammata mootummaa dursa kennuudhaaf sababa kan ta'a jechuudha. Kana jechuun ammoo maali? Gama raawwii dinagdee keessaas tokko dinagdee tokko qabeenya isaa hagam akka fayyadamu waan wallaaleef yookaan haga fayyadamu waan ta'eef hojjettoonni qabeenya dinagdee isaa guddaa waan ta'aniif hojjettoota qacaranii tursiisuu yaaddoo olaanaa warra imaammata dinagdee kana keessattis basaastonni akka jiran haala kanaan rakkoon akkanaa kunis waan keessa baay'atuuf ija rakkoon hojii dhabdummaa furuudhaaf warri imaammata baasan waa'ee gabaa hojii humnaa hojjetaa sadarkaa hirmaannaa humnaan hojjetaa sadarkaa hojii dhabdummaa qabu hundarratti haala mariisisutti ittillee deemaa jira garuu kuni waan fakkaatullee in order address problem of unemployment policy jaalala policy maker need know about labor market and labor force ammallee force participation rate and what unemployment rate the concept of what concept of detailed below. Kana jechuun kanuma haala kanaan kun rakkoon hojii dhabdummaa kun biyya keenya irratti waan furmaata qaburullee fakkaatu garuu gara fuulduraatti ni furama yoo ta'e waliin laalame inshallah furamuun isaa nafu garuu inshallah inni itti aanu maali labor force kana jechuun gama labor force namni hin beekne hin jiru labor force maali labor force maali hojii humnaati kun hojiin humnaa amma biyya teenya keessatti maali haala amma nuti irra jirru kanaan jechuudha namni hojii humnaa irratti bobba'ee jireenya isaa galagalaa jira jechuudha gisee jireenyi paaswordii si gaafate labor force is defined in the sum of employed and unemployed hojii dhabaa fi hojii dhabdummaanis waan kanarratti jechuudha defined in the sum of employed and unemployed taanii waliin deemu jechuudha total labor force refer to the percentage jedhaan hoggaa ilaalamu of the population that is willing and able to work. Warra hojii hin qabne irra warra hojii qabu formula isaati kun amma formulaadhaan bifa formulaatiin amma laaluu dandeenya isaan hundaa'u unemployment rate is akkamitti shalaynaa percentageidhaan gisee shalaynu formula mataa isaa qaba jechuu kunis labor force participation rate is akkasumatti formula mataa isaa qaba haala kanaan ilaalla isaan hundaa'u waliin jechuudha qabuun haalaalu kotu
Labor force. Labor force is equal to number of employed. Warra hojii qabu plus number of unemployed. Warra hojii hin qabneeti. Gartee labor force hin jechuudha. Sirriitti ilaalu waan kana. Labor force is equal to number of employed plus what? Number of unemployed. Unemployment rate. Hojii dhabdummaa. Hojii dhabdummaa is equal to number of unemployed. Lakkoofsa warra hojii hin qabne over labor force times 100%. Percentage, okay? Haala kanaan shalaydaa jechuudha kunis. Ammas labor force participation rate is jedhuuf jechuudha. Labor force participation is equal to labor force over adult population. Humna oomishaa labor force hojii humnaa over warreen humna oomishaa baay'isii maalii dhibbaa jechuudha. 100%. Haala kanaan waa'ee hojii dhabdummaa fi unemployed keessatti itti shalaydaa jechuudha. Bifa kanaan laallaa jechuudha. Wanti kun hedduu takka namallee nama garaa nama gubaa. Humaa miti garuu jijjiiramuun isaa nafu gara fuula duraatti insha Allah ni jijjiirama jennee yaadna. Haala kanaan financial unemployment huni dhiisii waan takka waan irraa onnataanuu miti. Haala kanaan maal goona hara sign structural unemployment structural dhiisii kunis hara kanaan gara barnoota keenya kan itti aanu jechuudha. Barnoota keenya kanarra asumarratti dhaabna. Kutaa itti aanu chapter 2 qabannee isinii dhiyaannaa. Barumsaa waliin turtii gaarii isiniin jechaa. Kanarra asumaan xumurraa warreen chaanaal Abdurrii Teach Miidiyaaf haarawaa taatan like, subscribe, share, comment illee barreessitanii bakka isin dhibees irra na deebistanii na gaafachuu ni dandeessu. Waan gaafii isinitti ta'es as deebitanii na gaafachuu ni dandeessu. Haluma kanaan waan isin dhibees gaafiillee barreessitanii erguu dandeessu. Bifa kanaan waliin karaa fuula duraatti deemna. Konseptii irraa isinii xulinaa guututti yoo isiniin biraan geenyeenne ulfaataadha. Hordoftoota kiyya haluma kanaan haalaan amma isinitti agarsiise kanaan konseptii yoon irraa isinii tuqee ifiif diiplii keessa deemtanii akka hubattan ni hubadhaa. Nama gartee hubatu haruma itti garsiisanii barnoota wajjin turtii gaarii. Haala kanaan barnoonni kun yoo isin gammachiise immoo laayikiin dabalaa deemuu qabdi. Haala kanaan ji'a lama keessatti yookaan ji'a tokkicha ammarra jiru kana keessatti kumata akka seenuu qabdi. Isiniifaan jira gama fuula duraattis wajji jirra. Intaraansii garagaraas isiniif qopheesseen isiniif fidaa. Barumsichaa wajjin turtii gaarii isiniin jechaa like, share, subscribe godhaa isinitti sakantiin fudhattu. Haala kanaan barnoota waliin turtii gaarii yeroo gaarii qabaadhaa nagaan jiraadhaa.